egaa waa tokko isinii hima obboloota koo warreen biyya ambaa keessa jirtan ijoolleen akka kiyyaa kaayyoo qabdan yookiin immoo mana madaamii keessa dalagdan waan kana dhaggeeffadhaa isin fayyada tarii dhugaa dubbachuuf yaa mamceeyoo tanaa bakka baay'ee miidiyaa Facebook ni nafni bakka baay'eetti ishee argaa ture jechuudha. Akkuma nama kiyyaaf keessanii yeroo biyyaa baatu namni of jijjiiruudhaaf yookiin immoo waa tokko akkanatti akkana gootee qullaa obbaastee miidiyaa irratti yeroo kana godhattu kana nam bareeda seetemu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko waan fokkistu odoo of laalte ishee tana bichaa miti ijoollee baay'eedha. Mana madaamii keessa jirti garuu maaltu akkana ishii godha dhugaa dubbachuuf ijoolleen gadi jedhanii guddatan akkasumatti kaayyoo isaanii galmaan gaatanii gara biyya isaanii galu. Garuu immoo kan kaayyoo hin qabne kan akkanumatti guddatte kinoo miidiyaa irratti baate foon takkatu xannachaa jeessa ka jedhan san ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota kiyyaa jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessaniif haa baay'atu dhiifama dhugaa dubbachuuf baay'ee takka nama waan dubbatan nama wallaalchisu uduu ammaa kaameraan dhoksaa jiraatee kan ishee argitu ta'e miiciyyoo tana waa tokko irraan geechee maalittan akkana ta'eetti Araboonni si jammar lafaa ka'anii waa tokko sirratti hin uuman ijoollee akkana taatu tana kan du'us kan ajjeefamus kan waan ta'e sirra gahu garuu ijoolleen teenyas daangaa gaafa darban nama aarsu nama akkanaatiif irree gaafa duute sagalee ta'uun reeffa isheetirree gara biyyaatti galchuun baay'ee tokko kanatti kan arguurra baay'ee namatti dhaga. Egaa waan akkasiiti ijoolleen keenya waan akkanaatirraa odoo sirriitti of eeggannoo gootanii waan hin bariin waan fokkisaa waan nama biraatirree barsiisuu hin dandeenye waan akkanaa kun waan gaarii isinitti fakkaatin qullaa kee dhiisiti ijoollee baay'ee dhugaa dubbachuu ishiin kun amma okay haa ta'u ijoolleen biraa immoo kan kana caalu garuu mana kana gochuun dura sirbuun dura waan hin taane waan fokkisaa gadi lakkisuun dura mee ka boru maalan ta'a idimee mul'uu mana madaamii keessatti naftu kan boru kan gara fuulduraa laali boru nama ati tidaarii godhatee tidaarii kee yeroo akkasitti of argitu yeroo akkasitti abbaan manaa kee si argu yeroo maatiin kee kanatti si argan maal jedhu kanaafiyyuu yoo sina siraata godhattee teechi maaltu itti bada sina siraata godhattee teechi ijoollee baay'een dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisu bakka waan isaan hojjetan waan baay'ee nama qaanessu amma kushiinaa arabaa keessatti akkana taatu ani kushiinaa kana keessa akkamittan ba'uu yaala jettee odoo sammuu kee keessatti yaaddee gaariidha. Boru akkaman ta'a jettee yaaduun barbaachisaadha. Ingidihi ijoolleen tokko dhugaa dubbachuu fi faarmasuudhaaf waanuma xiqqoo hin qabne kanaaf jechuudhaaf beekamtii argachuudhaaf of salphisu namoota meeqamee yoo nattafiyoo yoo beekumsi nattafiyoo yoo bakka jecha namaa ati bakka hin qabu kan jedhan ijoolleen tokko hin jiru. Jecha namaatiif osoo hin taane ati nama safuu beekuudha nama safuudhaan maatiin keessi guddisaniidha yoo deebitee kana taatu baay'ee nama sheemina dhugaa dubbachuuf sheemii guddaa jechuudha. Amma garaarraa of fuutee bakka meeqatti poostii ishii godhu garuu nama amantaa musliimati ishii mincittiin godha dhaqni ishii ofirraa fuutee garaa ishii kun maal agarsiisa ishii dhugaa dubbachuuf kaayyoo kee kan biyyaa baate maa dagatta rakkina biyyatti rakkattee biyyaa baate sani maa dagatta kaayyoo kee galmaan gaadhu akkamittan kushiinaa arabaa tana keessaa ba'ee boru nama ta'a jijjiirrama jedhiitoo yaadi
dhugaa dubbachuu waan namoonni waan akkanaa yaadan jechuudha gara sammuu kee keessattis ta'e yeroo yaaddu akkamittan maal hojjedheen boru of jiraachisuu danda'a. Boru akkamittan jiraachuu danda'a. Inni akkamittan kushiinaa araba kana keessa tarii idimee muluu shinti beetii namaa dhiqaan jiraattu. Namni tokko namni nama ta'e hunduyyuu yaa'u umuriin nama deemaa idimee mana namaa keessan taa'anii kanaafuyyuu warroonni akkana godhatan kuni maalidha? Dhugaa dubbachuuf ana baay'ee tokko na ajaa'iba. Garaarraa dhagna ishii difinii of agarsiistee akkana godhachuun sheemnoo dhugaa dubbachuuf. Egaa mucattiin tuni hanga ishee qofa osoo hin taane ijoolleen baay'een namni gurguddaa taate nama boru dhaloonni boru ijoolleen kiyya boru maalirraa baratu jettee soo yaaddu sammuu kee keessatti yeroo kana taatu yeroo viidiyoo bakka waan hin taane poostii gootu kana sammuu kee keessa homtuu hin jiru qollofamee jira. Dhugaa dubbachuu kana waan ajaa'ibu keessa kana tokko akkamitti namni waan safuu wallaala waan irraan bareenne tokko akkamitti poostii godhu ammoo fi birrii dhawduu kan hin argatte ta'e kana waan faayidaa hin qabneef jettee gaafa of salphistu maal sitti fakkaata? Dhugaa dubbachuu waan baay'ee nama gaddisiisu yeroo ilaalanii jedhan ijoolleen keenya sheemii guddaadha. Kun sheemii guddaadha dhuguma isiniin jedha. Kanaafuyyuu dhaloota boruutiif akkamitti fakkeenya taate ijoolleen keenya boru maalirraa baratu? Waan gaarii gaafa hojjetteeti waanuma gaarii ijoolleen keetirra gaarii taate guddatti. Kanaafuyyuu namoonni akkanaa kuni mee dhugaa dubbachuuf isinmattuyyuu yaadagamu. Isinmattuyyuu mee maal akka video san ofuma keessaniifuyyuu of laaltanii mee maal akka dabarsitan maal akka barsiistan of ilaala. Sheemii dhabe sheemii guddaa dhugaa dubbachuuf waan akkana kana maalirraa akka baratan hin beeku. Bakka baay'eetti poostii ta'ee jira san waan akkana kana ammoo namoonni baay'inaan ilaala beektanii waan hin taane kana. Kanaaf sirrii miti. Of ilaala waan hojjettan san dhugaa dubbachuu waan hojjettan sanii mee kun narraa bareeda gaggaragarchi ilaala sammuu waan nuu kenne waa hunda qaamolee nuu kenne kana bakka waan ittiin yaaduuf ittiin gaggaragarchinee bitaa mirga laaluudhaaf kan nuu kenneef jechuudha zimbiloo miti. Kanaafiyyuu ijoolleen akkanaa dhugaa dubbachuuf eechumayyuu miidiyuumaayyuu waan irraa baratamuu qabu waan dhaloota boruuf faayidaa qabu hojjedhu darbi siifuyyuu seenaa siif ta'a. Kana zim jetteetuma waan hin taane poostii gaafa gootu kan dhufummoo maalirraa barata? Jecha kee kana keessatti maal barata? Kan dhufu tarii namni viidiyoo kee kana arguu danda'a hin haqamu. Maal barsiiste maal irraa hubata? Gaafa waan hin taane waan safuu cabse gaafa poostii goote mini xaqmaalee. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko waan nama ajaa'ibu baay'ee takkaan keessi kee anoonan taayee ilaalu akkamitti namni cinqillaati qabu kun akkamitti waan kana poostii godha jedheen yaada. Innaa kana siniin jedha obboloota koo yoon dogongores dhiifama siniin jecha waan nama barsiisni tokko ilaalinaayis dhugaa dubbachuuf ani amma viidiyoo nan hojjedhe kun waan xiqqimi hin qabne taanan anaafillee xiqqimi miti siniifillee siniin xaqqamuun dhaggeeffatina. Tarii namni waan xiqqimii qabu waan faayidaa qabu tokko waan barumsa sii dabarsuu danda'u tokko gaafa bakka waan dabarsiisu sanuyyuu laallachaan dabarsinee jechuudha. Ammam na miidhaa ammam na fayyadaa jettee gaafa ilaalte garuu miidhaa isaatii fi faayidaa isaa sirriitti ilaalitoo dabarsi waan dabarsu barbaaddesan. Akkanaan alaa waan hin taane bakka argachuudhaaf jecha waan fukkataa waan dhaloota boruun barsiisne asirratti gaafa fidde waanota akka faayidaa hin qabu. Innaa kana siniin jedha obboloota koo aasaa kee keessatti yoon dogongora qabaadhe waan dhiifama siniin jedha waan dogongori tokkollee hin qabu. Kanaafiyyuu waan akkana kana waan dhaloota boruu hin barsiisne waan fokkisaa kana hin ilaalinaayis irraan baratinaayis. Innaa kana siniin jedha turtii gaarii qabaadhaa. Warreen YouTube kanaaf haaraa taatan immoo
laayikii, sabskiraaybii gochuun dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii.